Poolisiin magaalaa Finfinnee nama dhuunfaa gocha safuu fi aadaa hawaasaa cabse dalagee to'annoo jala oolchuusaa ibsee jira. Waan dhiyoo kana na mudate ani dhugaa gosa dhabeera lolli akkam akka turee fi waan jiruun isinitti waan miidiyaa irratti deemu kun dhugaas miti. Aga miidiyaa guddaatti ga'ee biyya agaltuu jedhamee edda uummata murteesse. Ati gatii bucuu taateef gatii sabiyyi taateef uummanni Oromoo hiree sirratti murteessee muree murteessuu kan qabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dari YouTube media harawan sini kapan like share bujukan berada media kira-kira berada mayro amma onte ada dan pertama karena sini kapan nama mahara ada gari berbredu sini kapan antena like share bujukan berada magara video. Poolisiin magaalaa Finfinnee nama dhuunfaa gocha safuu fi aadaa hawaasaa cabse dalagee to'annoo jala oolchuusaa ibsee jira. Poolisiin magaalaa Finfinnee fuula Feesbuukii isaa irratti akka beeksisetti nama dhuunfaa gochoota aadaa, amantii fi duudhaa Itoophiyaanotaaf haalleessan hedduu miidiyaa hawaasaa irratti maxxansaa ture to'annoo jala oolchuu fi qorataa jiraachuusaa beeksisee jira. Namni kun Miliyoon Dirribaa jedhamee kan waamamu yoo ta'u, gocha safuu, suuraa fi viidiyoon inni dalagaa tureen kutaaleen hawaasaa hedduun viidiyoo miidiyaalee hawaasaa adda addaa irratti maxxanfamaniin yaaddoo isaanii akka ibsatan taasisee jira. Poolisiin akka jedhetti komii namoota dhuunfaa kaasan bira darbee gocha xuraa'aa yookaan safuu hawaasichi qabu faalleessu raawwachuun yakka ta'uu seerri yakkaa Itoophiyaa kaa'ee jiraachuu eeree jira. Poolisiin magaalaa Finfinnees namni dhuunfaa kun hojii seeraan alaa raawwatee fi viidiyoo inni gadhiise kan gocha xuraa'aa keessattuu gocha safuu badaa kabaja dubartootaa miidhuu daandii irratti raawwachuu isaatiin to'annoo jala oolfamee qoratamaa akka jiru beeksisee jira. Poolisiin magaalaa Finfinnee suuraaleen miidiyaa hawaasaa irratti maxxanfaman tokko tokko kan hin mallee fi kan karaarraa maqee ta'aa akka jiran namoota dhuunfaa suura socho'aa seeraan alaa maxxansan irratti tarkaanfii seeraa fudhachuu akka itti fufus beeksisee jira. Waan dhageessanii jettan nuti egaa Miliyoon Dirribaa safuu aadaa Oromoo hin taane, aadaa Itoophiyaa hin taane, aadaa sabaaf sablammoota keessa hin jirre kana raawwatee argamuu isaatiin poolisiin kun dhageessan qabanii hidhanii jiru. Kanaafuu jennaan aadaa keenyaan hoogganamnee amantii keenyaan deemuu qabna. Yoo sana hin taane amantii biyya biraatiin deemne taanaan aadaan keenya safuun keenya hin badaa. Kun immoo badaanis nurraa malu. Abbootiin keenya irraas nutti dhufnee kanaafuu jennaan wooma abbootiin keenya nuuf fidannoon jechuu qabna. akkam jirtu waan dhiyoo kana na mudate ani dhugaa gosa dhabeera lolli akkam akka turee fi waan jiruun isinitti waan miidiyaa irratti deemu kun dhugaas miti. Aga miidiyaa guddaatti ga'ee waan isaan haasaan dhugaa miti. Kanaaf dhugaa jiruun isinitti himaa dhugaanaan dhabillee hin jira. Wanna kana garuu beekuu qabdu waan ta'eef isinii. Andu'aalem Goosaas kunoo akkuma kanatti qabamee mana hidhaa jira. Isiin duuteetti abbii boollasee nagaan daadhii haguutenna. Kanaafuu hundumayyuu Rabbi beeka. Kanaafuu inni qoratus seeraan qoratee as dhiyeessuu qaba. Kanaafuu jennaan warri qoratanis jabaatanii qoratanii abbaa sana gammachiisanii innis murteessaa argachuu qaba. Kan tutti murteeffatanii Sarra qoy al tokko deeqaa tokko naa kennaati sittan deebi'a Sarra obboleettii koo waan asii ta'een dubbadhuan dhaggeeffadhaa waan asii ta'een dubbadhuan biyya agaltuu jedhamee edda uummata murteesse. Ati gatii bucuu taateef gatii sabiyyi taateef uummanni Oromoo hiree sirratti murteessee muree murteessuu kan qabu jalqaba abbaa keetii itti aanee uummata Oromooti. Haati kee amaanaa anatti kennite jechuun gatii sagalee uummata Oromoo ta'eef sittis anattis kennite. Anatti kennite jechuun Oromootti kennite jechuudha. Uummanni galchinee waan isin barbaaddu godhaaf jedhee deebii kee kenniifi sana booddee abbaa keetti waliin mudhageessa. Ani karooraaf hin dhufee sababii deemuutiif hin dhufee ammas immoo asitti an karoora kootiif hin jiraataara deebi'ee aniyyuu dheengaddan dhufe maaf biyya galuu naa murteessan dudubba koo. Galatoomi. Abbaatan immoo isinii wala dhaggeeffadhaa. Tole tokkummaan akka dhufuun barbaada nama tokko buusii mube. Abbaatan dawwalee ka'a. Mube Adraanis abbaatan dawwalee. La. Mube dhaabbii mi'aan tokko ifan. Raanuu kennaa gadi buuna jira keenya. Abbaatan dawwaluu siin dawwaluu tani ala nammoo.
Laki waan barbaade nu ibsika waan abbaan yaa dawwalaa abbaadhaani Mubarak mucaan ergi sini matte kana sabbaan barbaachisu dhiisi mucaan taa'uun barbaada jettee abbaarra maal barbaadde abbaarra maal beektaa Abbaamo maal barbaadde Abbaamo tokkoffaa aamiyyeen abdi waan hin beekne haasaan aamiyyeen edda mana sharafu dubitti assalaamu alaikum السلام ورحمة الله وبركاته. akkam jirtu nagaadhaa ana mubaaraki فيلا جدو. nagaa alhamdulillah eenyunni abbaa eenyuti isin عبدو أبا جماعتي. abduu abbaa jama abduu abbaa eenyuti أبا سارة. abbaa saarraa saarraa keessan eenyutti amaanaa kennattan إسني تيجنني. amaanaan keessan ammoo eessa siniifa taa'u إسني ما براتاو. abdii geetaacho warra gasireerta waan gaafatte qabdu abbaa isa dhumaati waan gaafatte qabdu hin qabnu cufi abshiraa galatooma mucaa keessan isinii haasoftee beetti ergaa amana koo dhuftee kayroo dhuftee isinii daboltee beetti mucaan keessan Leessa kee tasbayi rakkina kee dubbadhu. Sagaleen kun jira. sagalee kee jira rakkina kee atti badhu ana boleessa kee Lakkee rakkinu. Eeyyee. Bu'aan suma bira taa'uun barbaada. Ati ila mubaarakiin sodaatte yookaan dhiibbaa mubaarakiin bira jiraate kan si dhibaa jiru kan amma ajandaa ta'ee asirra deemaa jiru kun yoo dhugaa kan ta'u ta'e wallaahi warabbal kaaba birrii meeqayyuu haa ta'u ilaa gusaatii ammaa kanaa kaasee nama bootaa ati filatte achuma kaayiroo keessatti asliin isa jira. Ijoolleen keenya namoonni hedduu jiru. Bootaa gaarii akka jarri si qubsiisu waadaan sii seenaan. Akka gadi baatee hojii achitti hojii kan kee jalqabattee hojii kan kee hojjetata. Firiidamii mataa keetii keessa jiraatu. Yoo dhiibbaa sitti godhaa jira ta'e mubaaraki. Uummata kana duratti itti gaafatamummaa kennan fudhaa dubbadhu. Lakkee rakkoo tokko hin qabu ana suman jiraadha nagaa kootiin jaratu haasee malee nagaa kootiin jiraataa rasiluu. dhageesse Wanni mubaarak dhiibbaa sirratti godhaa jiru wantoonni fakkeenyaaf dhiifama naa godhiitti himu beekoo yoon dogongoressa sitti gara dhiibbaadha manaa mubaarakiin yoo dhiibbaan jiraate mana keessaa akkaataan jireenyaa yoo dhiibbaan jiraate hin dhossin anasiin jedhe. Wanti tokko hin jiru wallaahi ana akkuma mana kootiin jiraataa akkuma haadhaa fi abbaa koo bira jiru. Hayyee egaa walumaa galatti wannan isinii dhaamu Oromoo hundi keessaniyyuu mubee galatoomiyan sirratti hin dheeressu hojiirran jira. Ela gaaffilee gaafatamteef waa'ee isa dhugaadha waa'ee ani wannan dhaamsa koo xumuraa irratti sitti maddu bakka Arabatti baate biyya Suudii Arabiyaa irraa gaafa dhuftu maallaqa torra jira hamaanaadhaan fiddanii atiif suusuun dubbii gaafasii keessa nama jiru keessaa tokkooni. Isa sana xumura isaatti godhi haqa amaanaadha wanni sun rabbiin birattis gaafachiisaadha isa kan sanaachi eessaan baate eessa gortee abiibi bootaan kenniniif ajandaa siiti xiqqoo akkasiiti waa'ee dhimma sanaa qofa irratti waa'ee isa kan Arabaa sana irratti xiyyeeffadhuuti hojjedhu waa'ee rakkinaa immoo eddee siin rakkatte bakka sii qaawwi jirutti immoo saatii feete natti dawwaltu lakkoofsa siinan qabaa keessaan naqunname rakkina kan kee assalaamu alaykum jazakumullah hunduma keessaniif ana dadhabdanii sitti na jala darbitan Samiraa asliin hin beeka haati mana asliin beekti ummanni guutuun hin beeka Samiraan nama darartu miti Samiraan Please gara sitiin natti nufina nama guguddaa jiraafan malee waan asiniin jedhu qaba sila gara sitiin natti nufina gara Samiraatiin Samiraan eenyu akka taate anatu beeka ittaanee rabbitu beeka siniin galee gara Samiraatiin amma Samiraa maqaa balleessuudha bareedaadha galatooma ayyee warra beeku beeka waa'ee maallaqaa irratti qoy guma waa'ee maallaqaa irratti bareechi waraabbadhus dhimma maallaqaa ibsuufan dhufee mala baneeyyu. Akkuma inni dubbatee yeroo kanatti immoo haati itti kennitee amaanaa koo jettee jennaan amma guddisee kaayirootti fudhatee gallaan
Uummanni immoo hayi warra keeti moo maal jedhanii dubbataaru. Abbaan immoo amaanaan koo si'uma bira naaf teessu jedhanii abbaan erga amaanaatti kennatanii namni biraa haasa'uun immoo maal fayyada? Faayidaan isaa immoo maali? Abbaan jaallatee itti kennate yoo inni namni biraa haasa'u waa tokko hin fayyadu. Kanaafuu jennaan yoo danda'ame biratti gargaaruudha malee erga amaanaa tokko immoo inni seeraan eeguusaa abbaan erga argaa jiraatanii nuu maaltu dhibe? Kanaaf jennaan malaaltan kana.